السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما وردفتوتا في كبجمتوتا channel رزان توب وردفتوتا في كبجمتوتا كيا channel كيساني سبسكرايب كودا وروني سبسكرايب كوتاني ماتي كان كوتاتن هدو اسين جالت دا هدو اسين غلطي فدا akkasuma warroonni komentii jalatti yaada babbareedaa naa kennitanii jabaadhu itti fufnaan jettan hunda keessan hedduu naa galatoomaa osoo tolee tokko tokkoon isiniif deebisee hin gammadaa kanaaf ammoo tuyyuu waan hin dandeenyeef guutuu keessan hedduu galateeffadha akkasuma warroonni viidiyoo kan koo ilaaltanii maatii koo tahin subscribe gochuun maatii kootti dabalamaa isiniin jedha har'a kan hin qabadhee dhufe baamiyaa argaa jirtanii baamiyaa kukkutadhee qulqulleeffadhee caafii isaa gubbaa isaa irraa jechuudha waan akka hiddaa wayiitu jira mataa isaa irraa namoonni beekan hin beekan jedha isa san irraa suuta baafadhee ani guguddallee hin muranne haaluma kay argitan kanaani asitti kun maajiidha kun ammoo tuyyuu akkuma argaa jirtan kana qimamii walitti makaa yookiin mukalleshaadha itti aansee ammoo tuyyuu asitti kan qopheeffadhee jedhee barbareellee namni godhuu danda'a garuu ammoo tuyyuu antimaatimii faafrikaan qopheesse akkasuma ammoo tu qonda barbareedha kun qullubbii kun zinjibilaa fi qullubbii fi zinjibilaa kun shunkurtiidha amma shunkurtii kan koo distitti naqadhee jira haaluma kana fakkaatuun akkuma argitanitti inshaallahu ta'ala rabbiin nuuf laaffisu baamiyaa kenna karaa laafadhaan haaluma salphaa taheen kaarootii fi timaatimii wajjin akkamitti hojjannaadha hedduu nyaata afaanittis tahee akkasuma qaama kennaafis nyaata bareedaa filatamaa waan jaaladheef jecha isiniif dhiyeessuu barbaade namoonni hedduu baamiyaa adda isaa hin ta'a jedhanii yaadanii namoota tokkotu jira foon malee maraqii malee hin mi'aawwan akkasii walumaa galatti hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa baamiyaan kaarootii fi timaatimii itti goonee foon tokko malee akkaan kan mi'aawudha kanaaf amma akkuma isin argitan asitti shunkurtii aqulaallataa jira yookiin ammoo shunkurtii bilcheeffataa jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa shunkurtii kennaa hanga daqiiqaa nu barbaachisee bilcheeffannee jechuudha dhiifamana walumaa galatti booda shunkurtiin bilchaatee xiqqoo jechuudha zayitii ergatti godhannee shunkurtiin bilchaatee booda sanii ammoo tuyyuu waan nu barbaachisu tartiiban duraa duuban kan itti godhannu taha shunkurtii kana amma fanii daqiiqaa 7 akkanatti kan bilcheessee jechuudha osoo waan tokkoyyuu ittiin godhin amma kunoo bilchaatee jira innuyyuu daqiiqa 10f deemaa jira shunkurtii fi zayitii qofa kan bilcheessee asirratti akkuma argaa jirtanii amma qimamiidhaan reef qopheeffadhee sanitti godhataa jira qimamiin kan koo maajii akkasuma ammoo tuyyuu mukallesha akkasuma ammoo qimamii walitti makaa jechuudha akkasuma ammoo tuyyuu kororimaa fi absuuda kan walitti qofa qopheeffadhee kan itti godhadhee qonna barbareellee of keessaa qaba kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kunoo akkuma argitanii amma haala gaarii taheen waliin gahataa jira ani waan jaaladheef jechuudha waan natti toleef namoonni hedduu akka irraa fayyadaman karaa malaafaa karaa salphaa taheen yaanni kun yoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa qoode hoo akkuma jaaladhe isaanis nirraa jaalatanii kan jedhuudha kunoo argaa jirtanii haaluma kana fakkaatuun waliin gahannee maashaallah hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa amma qullubbii fi zinjibilaa kan itti godhadhe haaluma argitan kanaan qullubbii fi zinjibilallee yoo xiqqaate daqiiqaa 5f kan wal fudhachiifnu yookiin waliin geennu taha daqiiqaa 5f yoo xiqqaate jechuudha amma hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa timaatimii firii takkitti kukkutadhee itti godhadhee dhiifama timaatimii osoo hin waraabin viidiyoon addaan najalaa cituu kiyyaaf dhiifama na hoffolchaa isiniin jedha walumaa galatti timaatimii takkitti kukkunnee sirriitti osoo bulleessu yookiin quuncee irraa baasuun ta'in osoo quuncee irraa hin baasiin haaluma kana fakkaatuun kukkutannee timaatimii teenna itti naqannee timaatimii fi wantoota qimamii fi akkasumas shunkurtii qullubbii zinjibilallee daqiiqaa
shaniif waliin bilcheessina. Amma mootuyyuu kunoo kaarotii qopheeffadhee jira. Kaarotii firii lama qopheeffadhee amma akkuma isin argitan meeshaa kana bulleeffachuu barbaada. Haaluma salphaa taheen jechuu bulleeffannee walitti deebinaa turtii gaarii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Kunoo bulleeffannee walitti deebinee jirra. Amma qaaraa firii lama wajjin dhufee qabadhee dhufaa jira. Kaarotii kiyya erga geessee jedhee kunoo asittillee maashaallah kunis timaatimiinis ergatti godhamee daqiiqaa 10 gahee jira. Jalqaba irratti walumaa galatti shunkurtii daqiiqaa 10 addatti kan xabbas yookiin bilcheesse kunoo argaa jirtan maashaallah. Booda sanii qullubbii qimamii homaama wajjin daqiiqaa 15 eegas immoo timaatimiillee daqiiqaa 10 siniin jedha. Amma daqiiqaa 25 kaarotii itti godhee amma daqiiqaa muraasa nu hafee xumuruuf jechuudha. Kaarotii kanallee daqiiqaa 7-10 akkas yoo gahee jedhe baamiyaa keenya kan itti naqannu tahaa kunoo haaluma argitan kana maashaallah tabaarakallahu. Haaluma salphaa taheen jechuun wallaahi nyaata akkaan hedduu mi'aayaa fi jaaladhee isiniif qooduuf murteesseedha. Akkuma mana keessan teettanii waan tokko malee irraa fayyadamtan. Kun hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ammas daqiiqaa 10 booda kaarotiin akkana tahee laafee wal fudhatee jira. Amma mootu bishaan hanga takka nu barbaachisa. Kunoo bishaan itti naqadhee jira. Abbaan barbaadan bishaan ho'aa itti naqadhaa, qorras itti naqadhaa. Cinqii bishaan ho'aa malee hin ta'u isiniin jedhu tokkollee hin qabu. Hunduu waluma ho'isa. Kunoo baamiyaa kiyya itti naqadhee maashaallah. Haaluma amma argitan kanaan nyaata haphii, nyaata lallaafaa akkasuma mootuyyuu nyaata fayya qabeessa karaa salphaan karaa laafaan haaluma kana fakkaatuun yoo godhanne hedduu mi'aayaadha. Mee namni hundi godhaati. Laalaa warroonni baamiyaa qabdan haaluma salphaa taheen kunoo amma distii kan koo daqiiqaa muraasa booda qadaadadhee yoo inni bilchaate walitti deebinaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Kunoo daqiiqaa muraasa booda maashaallah daqiiqaa 15 booda akkana tahee jira. Nu bilchaate garuu bishaan na jalaa fixee warroonni buddeena wajjin nyaachuu barbaadanii fi kunoo bishaan baay'ee fixee jira. Kunoo argaa jirtanii maashaallah tabaarakallah hedduu nyaata bareedaa isaati hin mi'aaya sanirraa malee hedduu mi'aayaadha. Inumaayyuu baamiyaa foonii yookiin lukkuun dalagan cala akkaan mi'aaya. Kuni akkuma beekamu nyaata biyya Arabaati. Arabatuyyuu yookiin biyya alaattuutti malee kan foonii fi maal hin dalagamu biyya keenya keessatti karaa malaafan kunoo akkanumatti kudaara irraa dalagama. Haaluma salphaa jechuu kudaara waliin goon hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkana fakkaata qophiin baamiyaa naga haddan